Amma dulluba jala jaalalli na qabe naan jettu instructor. Waa'ee isa jaalalli na qabutu hin taane. Wanta baay'ee na ajaa'ibu jira. Baay'ee na ajaa'iba amma waa'ee keetu. Anayyuu na ajaa'iba waa'ee koo. Attamitti namni haasaan toora hin galleef. Hojiin toora hin galaniif jiru. Namni callumadhee gadi kaakka adeemu callumadhee maal jechaa adeemu haasaa toora kaa'ee maasa'uu hin dandeenye tiyyaa mucaa kana fakkaatu. Tiyyaa mucaa akkas bareeddu kanaa wajjiniin yeroo hamma kanaa ture kan jedhu gaaffii gosa guddaa. Attamitti si wajjiniin cal jettee moo soofdee moo si goyomsitii jennaan immoo yeroo dheeraa wajjiniin jirtu maa inni iccitiinsaa kan jedhu inuma na dhiba dhuguman sitti margoo. Iccitii lama qaba. Iccitii lama. Tokko. Na jaallattii tiyyaan. Tiyyaan na jaallattii. Ilaa namni tokko natti bu'an tiyyaa biratti namni tokko natti bu'uu hin danda'u. Namni tokko rifeensa mataa kootii fuudhuu hin danda'u namni tokkoyyuu. Ergo. Maaliifi jaalalli tiyyaan naaf qabdu isa dhugaan jedhan. Tiyyaan anaaf jettee dhiira meeqa akka dhiifte beektuu isin? Dhaabadhu maasee. Dhaabadhuuti haasee. Ana eenyudha beektaa? Inistiraaktar mootummaadha. Dhimmina sitti si barbaadeefi akka ta'e dhuftee anaan walii gadi na harkiftuun miti. Isin nan harkisee? Eenyu wajjin haasaa akka jirtu tuu beekte akkasii sin godhattu an inistiraaktar mootummaa. Nama taatadhee nama dafqee xuruurfatee si barsiisee kunoo akkasitti har'arraa si wajjin rakkatu. Tiyyaan si jaallattee dhiiftee naan galu sobuus dandeessi. Garuu maaliifan si barbaade? Akkamittiin shamarran kana wajjiniin haasa'anii yeroo dheeraa wajjin turanii jaalala kana keessa seenu shamarran kun maal jaallatu? Maal barbaadu dhiirarraa? Waama beektu waan dhageessu qabda. Maal beektaan iyyuu si gaafachuuf si waamee. Ilaamee inistiraaktar akka tiyyaatti kanan isinitti himan shamarranni areedan jaallatu nama areeda qabu baay'ee jaallatu. Areeda hin jaallatu ijoolleen. Ilaa anamma tiyyaa yeroon arguan fiiddee areeda koo fiiddee areeda koo natti buubuutiyaan areeda koo baay'ee jaallatti tiyyaan. Anamma ishee fedheenii muradhu areeda koo. Yoon qixxa kana muradhe qixxa kana isa mana rifeensaa muru kan xiyyaatti dhiisi kan xiyyaatti dhiisi kan xiyyaatti dhiisi jedha addana bira amma isinis as birrituu murattan ta'e gaarii. Rakkoon qaba akka nan dhaga'ama isin hubadha. Isaa fi ijoolleen durbaa immoo akkasiin kadhattan barbaadu. Akkasiin waaqa kadhattan miniin ishee akka kadhattan barbaadu. Miilatti kuftanii maaloo addaraa sitti balleesseera lafuma kaatanii barii ribaa kaatanii sitti balleesseera maaloo dhiifama maaloo yeroo jettanii. Tolee hin jedhu isin garuu umurii isin ilaalu ijoolleen durbaa umurii isin ilaalu inni immoo na yaaddeessa inistiraaktar. Ana inistiraaktareetu gaddeebee siichi ijoollee shamarraniidhaan kadhadhachuudha ganama galgala guyyaa isaanuu tolee isinii jedhu anamma beekumsi hin qabu ogummaa dandeettii hin qabu waan hin hagarraatti horadhe monaa hiyyamaa kana. Inni isin hayyamu ammeenyi keessanis jal'inni keessanis. Akka durbii tole isinii jettu godhu durba miti nuyi dirqama nuti taanaa isin jala teenye tole jennee isinirraa baranne isa dhugaan jedha tuqaan laattan maali inistiraaktar tuqaattamitti dhawwattu ijoollee maa inni tuqaattamitti ijoollee dhawwattu isin maal ta'a yoo tuqaa laattan isin ijoolleedhaaf tuqaa yoo laatame ijoolleen ol guddatti malee asii gadi hin deemtu isa dhugaan jedhama ijoollee durbaa fi waa kenna. Qarshiisutu laata haasa'u waa'ee ijoollee durbaa irratti haasa'u saayikooloojii miti haasa'u anatu irra beeka waa'ee ijoollee durbaa. Ani hammina kanaan jalliidha kanaan durba miti ijoollee xinnoo karaarraa goriitu jettanii tole isiniin jedhanii isiniif isa dhugaan jedhama. Inistiraaktaraniin dubbadhuufi malee waan garaa keessa qabadhee maturaan malee annama hama akka keessanii argeen beeku. Hin ga'u ergu. Maaltu gaa inistiraaktar tole isiniin jedhan ijoolleen durbaa sirradhaati dhala horaati dhala keessanii fi waakaa waan tokko. An waan jedhu waan biraan qabu waa'ee tiyyaa fi an tiyyaa nan jaalladha kalameellaa kana nan bitaa fi uffata moo isheen naa bita tiyyaan naa bita kana tiyyaan naa bitee kana tiyyaan naa bitee kaalsii koo tiyyaan naa bitee surree koo tiyyaan naa bitee. Isa bare beeka bareera dhiisi rakkoon qabu dhiisi. Isas tiyyaan naa bita dhiisi rakkoon qabuuti. Tiyyaa anammanii tiyyaa matuu na danda'an na baatee tiyyaatu.
Anamma maallatti himta maal beekta jedheessi waame anuu reefuun sammuutti deebi'ee kaaniin na qabee manumayyuu. Isinii qaana'aman. Na qaanessitu yeroo isin ergo yeroo manimee kottuu na gorsii kottuu akkasi natti mi kana jedheessi waameni. Ana balleesseen. An kan hin jedhume uffata ishee sitti bita kophee ishee sitti bita waan hundumaa ishee sitti bita. Si fuuti moo sitti heerumti. Isan naan galuuma. Ana jaarsummaa erga ta'e isheetu erga ta'e ani eenyu. Ani maali inistiraakter. Ani in heerumta jedhama laa akka aadaa keenyaatti dhiirri immoo akkas ta'uu hin qabu. Dhiiratu itti bitaa. Dhiiratu akka aadaa keenya isa duriitti akkas godha malee ati na gorsuu hin dandeessu. Eessaa fideetti bitu. Dhaggeeffadhu gaa baballeessiteetti atiyyuu dubbiin badeera. Badeera waan tokko falan qabu sila badde immoo situ. Maal keessaniin arge beektu inistiraakter. Nan arrabsin. Isiniin arrabsu. Si waameen dhuftee na arrabsitee waan garaa kee keessaa jettee kaakkaatanii naxxe gadi. Hin deebi'u immoo. Atis hin deebi'u. Ati mee ana balleesseen maalati maal goote? Maal gooteeti? Dhaloota akka keetii jiraasoo ana balleessee. Anoo waan naa galee anoo na kabajanii asitti na waamtanii isa natti haasoftanis gammadeeni. Hammeenyuma keessaniin isin keessatti argee inistiraakter. Waama sii godheen beekuu yamman. Tuu waa sii bitee yoo akka itti natti tolu. Dhugaamoo? Kottaak xiyyaana kaffaltu anoo hin qabu.